miti ishiin sheexana kunoo waan ofii goote viidiyoo ragaa jiru kana waakkataa jirti akka agartanidha. Osoo kana argu ammallee afayyituuti yoo xiqqootti lash jedhe fuudhee ni gola gara manaa jedha mana maalii naa qaba mana boolli manni kee boolla du'aa siifaa ta'u yaaboo daljeessa. Ana akkuma dur jedhu jedha yookiin argan tolchine yookiin amalan tolchine gara jabeessa gara inni caaltuu guddaan tokkoffaan hajjiidha. Yoo dhugaanati rabbiin sodaatte caaltuu mararsiifatte waan amma waan isaa wal godhan akkaataatti isaan qoricha walii laatan yoo danda'e teessisee lamaanuu wal bira gaafadha jedhe jaartiin isaa kun jinniin waan keerii yaaddi jedhee ganaa wal bira teessisee naa gaafata yaa uummata keenya ammallee mucattee ajjeesisuuf fuudhanii deema malee ishiin immoo kan isa amantu na ajaa'iba jibaanii waan koo maashaallah naan jedhina badii kiyya guutuu natti hima maaliifuu namni yoo badii ofii nama hime sirreeffatama caaltuu miskiina jenne kunno deemte sikkiina irratti qabse caaltuun kunu akkas yoo namni jedhe lakki kaafteyyuu mucaa koona dhorkatu ani ganda seeraan dhaqu seerri dadhabee kana dura maallaa godhani seerri maal siin goone seera bira dhaqii hin dhaqu kunoo lubbuu keetiin dhufan dura sii dhaameen ishiitoof godhe ishiitoof of ajjeese caaltuu. Ammuma kanallee ama fayyitee dhadhaattee immoo achumatti argitu boru tuf waan kun maal jette jedha ammoo kun yaaddu mucattiin osoon ishii ta'ee an bayyanadhee of baree jennaan dooktorri achi keessa jira mootummaadha mana yaalaati jedha gurruma kana qabadhee aga magaalaan kun akkana bibbixxi jedhutti addumaan hin kutu wallaahi addaan hin kutu iyyitee yoo jette amma namni yoo birmateef maanni rakkoon ishii furamee jechuudha ishiin amma Haji jecha hin agartu boru wallahi akkanuma jala galti. Assalaamu alaykum ashama arkafune kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtantti nageenyi keenya sinaa qaqqabu siniin jecha. Akkas jedhee waan inni isinii ibsu iyyuu dhugaa na dhiba garuu dirqama immoo dubbachuu waan qabuufi maaliif ijoolleen hedduun naa bilbilaa jirtanii karaa WhatsApp karaa imoollee jechaadha sagalees naa ka'aa jirtanii maaliif caaltuu cinaan dhaabbannee caaltuu bira dhaqii jettanii jechuudha. Mushaarra bichaamtii yeroo hundanaan jettanii jechuudha. Akkuma isiniin jedhee dhaquuf ka'ellee namoonni hedduun qeessana hin deeminaan jedhanii jiranii akkuma beekamu ga'anii bilbileellee waan jedhamus jedhanii ture jechuudha caaltuudhaanii. Mush isin jettaniifi miti kan inni jedhanii jechuudha isa durallee jedhanii ture. Hundi keenya caaltuu ni jaallanna ni mararsiifanna kana keessa jiru kanatti aga dawaa waliin laachuun garuu nama geessisu hin jiru namni fedhe diina keessanii yoo ta'e rabbumatti kennitanii irraa goruutu caala ni caaltuu kun tokkoffaa hajjiidha jechuudha. Maaliif yoo jettanii hajjiitu waan kana guutuun ishii gahaa jira jechuudha caaltuu hundi keessanuu ni beektu ani itti aara nin lolaalii nin arrabsaanii waan hin taane jechuunis nin danda'a garuu immoo akka ishiin akkasitti miidhamtu hin fedhu duraan dursee ka caaltuu miidhe koomantii namaa dubbisuu dhiisuu waan namni jedheen dhagahuu dhiisuu sababa kana guutuu ka ofitti fidde ofumaa fida caaltuun mee namni mana ofii kana dhiisee bayetti maaliif deebi'a ishiin jalqaba badiin ishii guddaa mana sanatti deebi'u eega mana sanatti deebite namni kun isin diina keessan kana faana teessanii nyaattanii dhuguunuu maal jechuudha kun dhugaa rabbi ani ittime jettan ittime ani immoo akka isaanii sana dirqama yoo waa godhu yaani kaameraa kaawwatuun dirqama kiyyaa miti dirqamni kiyyaan nama kana ittime karaa qajeelaarra deemsisuudha malee bakka ishiin jirtu sana deeme ani ijoollee kiyyarraa du'uun barbaadu ogguun taa'ee yaadu dheengadda sana baga hafe maaliif iyyuu carraan ishii ta'e kun anaaf ta'uu danda'a iyyuu maaltu beeka an sirriitti of eega amma maaliif iyyuu diina kiyya adda baafadhee waan beekeef sirriitti of eega. Beektanii ishiin kuni mush nyaata miti warqii feete yoo hafteefu warquma kana warqiin kun akkana yoo nama laalta waan nama gubuun fakkaatu miti waan yookiin waan keessa isaatti waan dhoowwayii qaba jettee shakkuu qabdi mush nyaata harkaa fuutee nyaattu dhugaa yoo hin dubbannu jenne akkamitti dubbasuu dhiifna yoo hin callisnes jenne callisuu dadhabne yaa uummata keenya mataa nu guban mee akkamuma goonanu mee isiniin kun fagoo teessanii waan viidiyoon argitaniin artan wanti isaanii wanti himamne waan social media irra baane waa hedduutu jira dhugaa dubbatuudhaaf ega yoomii firoomte ega yoomii walis dhiyaatanii kai bunan siidan fisa kai ti maal ta'e kai ogguushin nyaata sanatti kennitu jeshiitti gadi naqxu maatu halkaafutee nyaatti ishiin nyaata akka ishiin ishii balleessu boolla qottu hin beektiiti kunoo namittiin galgala ganama eenyu balleessu eenyu har'a summiitti godhu eenyu har'a immoo
sihiriitti godhu eenyu ajjeesu jettee boolla kana qottee qoffortee namuma kanatti awwaaluu barbaaddi akkamittiin shakkina ishiin ani sababaani barka caaltuudhaan gowwaa daangaa hin qabnee jedhuuf nutti hin baqattu ananititi haati sabboontuun kun dirqama baatee hin qaaquu qabdi akka inqulaalii ishii qabattee ofitti qabdeeni laattee fi obaaftee fi dalagaa galchiteeni mana kiraa kaffalii jettee immoo mana nyaata kaffalii jetteen ofii ishiitii daa'ima kiyyaa jedheen deebi'e daa'ima ishiitii eega deebite kun obbaatii meeqa daa'imatti agarsiisanii ijaan agarte namni bar guyyaa 2-3 bulee tarkaanfii mataasaa fudhatuu qaba garaan haadhaa akkas nama godha hin jedhina isinillee warra jala jirtan jechuudha dhugaarratti dubbadha nu hunduu dhallee ilmoo of jalaa qabna tamam ilmoo keessanii biyya keessanii yookiin abbaa keessan bira yookiin haadhaaf abbaa keessan bira yookiin abbaa manaa keessan bira keessanii warri dalagdan hin jirtanii as jala ijoollee keessan ijoollee namni ilmoo ofii kana rabbiin yaani maal jedhee isinitti maddu'a ilmoo keessanii isin hin agarsiisin ofii dura du'u namaaf wayya ilmoon ofii waa ta'urra jechuudha namni biyyatti ilmoo ofii darbeen galu yaa ummata keenya ilmoon ishii jiraadha boru soqxee haadha kiyya jetti garaa ishii hidhattee ani durarraa dubbadhee iyyee dadhabe bar nush sooshaal miidiyaa bichaan keessaan gorsinee teessisnee dadhabne gorsa namni gorsa geessitee hajjiitti himtee hajjii nama xamachiiste hajjiin nufaan akkasidha manum jaalatu bilbila shii kale raaga har'a kana itti bilbilee dadhabe bilookina godhe akira hajjii jechuudha hajjii jechuun nama miti marziidha isiniin kun bar jaartii hajjii akkana fuundura akkana loltu kana argitan malee hajjiinuu keessa mucattii kana miidhee jira ishiin immoo tokkoffaa kan of miidhe ishiidha hajjii jetti maal ishiidha godhe hajjiidha kanaan ishii ga'e anammallee maal jechuu barbaada xalaanni yookiin diinni caaltuu guddaan tokkoffaan hajjiidha yoo dhugaanati rabbiin sodaatte caaltuu mararsiifatte waan isaan wal godhan akkaataatti isaan qoricha walii laatan yoo danda'e teessisee lamaanuu wal bira gaafadha jedhe jaartiin isaa kun jinniin waan keerii yaaddi jedhee ganaa wal bira teessisee naa gaafata yaa ummata keenya ammallee mucattii ajjeesisuuf fuudhanii deema malee ishiin immoo kan isa amantu na ajaa'iba bakka ammallee mana yaalaa sanaa fayyitee mana sanatti yoo deebite amma har'a summii xiqqoo laataniif borummoo summii isarra caalaa iftaan illee akkasumatti itti gootee niitiin kun mucayyoo kanaan har'a gaafa summii nyaattee miti dura isiniin jedhe deema viidiyoo kiyya gattuqaa laala caaltuu maraachitee magaalaa kana keessaa baafti caaltuu mana sana bahi jennee dadhabne ani immoo deemee harkisee ishiin baasu jireenya kiyyaa wanti si naqu hin jiru namni yoo naan jedhe jalumaa hafa gargaari waan koo bira dhaabbadhu nama hin qabdu nama akkana qabdi nama magaalaa guutuu ishii jaalata caaltuu fi hajjii maalii caaltuu fi abdii kana namni kabajaa guddaa qabaaf garuu ofiif gara qilee deemaa jira uummanni isiniin jedhe baaf yoo ofii wallaalta waan namni isiniin jedhe dhagahuun dirqama yaa uummata keenya namni yoo badaallee isin gorse maaliif na gorsee laata jettanii xiinxaltanii madaaltanii waan isin fayyadu fudhattanii waan isin hin fayyadne immoo dhiisu mucattiin kun itti himtan hin dhageessu anaa mitiiti namni caaltuudha abdii caala dhaabbate hin jiru uleen taanaan ulee wajjin tumame beela taanaan wajjin beelee rakkattee jennaan gargaare akka obboleessa takkaatti takka silaa isoo ishiin waan deebitu taate karaa abdii sana deebiti ture aniin kun ishiirraa fagoo isaan dallaa tokko keessa jiru maatii tokko wajjin nyaatan wajjin dhugan sababaa ishii kun hajjii fi abdiinuu xalaata walitti ta'anii abdii kana maraachanii mana sana kabaasan isaan animmoo deemee ijoollee kiyyarraa maraatu hin barbaadu siniin jechuu barbaada warra asteessanii hin faradiin ilmoodha jettanii ilmoo akkuma siniin jedhe namni rabbiin kun karaa rabbii waan dhufe namni waa deebisuu danda'a yaa rabbi maa kana nagooteettanii rabbiin hin loltan bar alhamdulillah waan fiddeef si beekaa jettanii ofitti fudhattan ishiin kunis kana hiree rabbuman namaa bareechaa ati hiree gaarii irra teessee waan namaa hin qaaqiiniin aan jettan hiree dhugaa rabbiin namaa bareecha ka rabbii biratti immoo abbaatu ofii bareecha hiree kana ni laalaa ni yaalaa naa ta'uu baatee nin baa maa waa haateen itti dhaltee achishii keessa ishii namtichi haggadi saaqossa hojjettee waa haati achitti dhalteeni la ofii of gootee miti ofii ishiiti immoo waan itti galte tasarraftee bahu wallahi osoo na taate ani mush ilmoon kiyya abbaa bira barka jirtu namni dhalee kunoo bakka fedhe gatee deema abbaadha miti boru ilmoon kun wallahi viidiyoon kun ragaa taatii fi haadha kiyya miidhamte jettee bakka fedhe yoo deemte soqxee amata meeqattu ni argatte haadha ishii kana caaltuu kana jechuudha zollomamtee gattee malee quuftee yookiin waa takka gootee yookiin dhaltee hammaama gadi hin darbine barumcattiin kun haadha kiyya jettee ni dhufti
wallahi osoo bakka caaltuu kana ta'e yaa ummata keenya qaali bakka hajjiin jiru mitiiti biyyi hajjiin jiru taa'an deemee hojjedhee jechaadha isaa olitti fataa jedhee jiraadha maaliif iyyuu nama kana xalaata jala teessanii halkanii guyyaa akka yaani busaan nama qabde tokko horgufamaa ooluun maali biyya inni jiru taa'u siniin jedhe akkuma siniin jedhe ilmoo kana inni kijiba isaa ofa malee ilmoo isaati masruufa godha ka hojjettuu ka qabduuf kophaa qaxaratee qaba ilmoo isaa akkana qabatee jira inni ka barbaadu maali ka hojjettee dhufte irraa nyaataa jiranii jaartii wajjiniini xalaanni hajjii xalaanni caaltuu hajjii malee maal nama bira mucattiin ishiin amma bar seexana kana seexana jettee bar akkana beektee jirti miti ishiin sheexana kunoo waan ofii goote viidiyoo ragaa jiru kana waakkataa jirti akka agartanidha osoo kana argu ammallee afayyituuti yoo xiqqootti lash jedhe fuudhee ni gola gara manaa jedha mana maalii naa qaba mana boolli manni kee boolla du'aa siifaa ta'u yaaboo daljeessa ana kuma dur jedhu jedha yookiin argan tolchine yookiin amalan tolchine gara jabeessa sinuu kana jala teessanii deemii viidiyoo sana achi jala seenii ilaali yoo ilaale maal godhe ijaan argaa jira mucattee akkana gadi qussaatu ishiin dhugumaan dhugaa caaltuu haadha ilmoo kiyya jedhee marartoo soo qabaate amma deemee qusqus godhu maasit godheen ajjeesiin niitittii sana maasit godheen ajjeesiin kuni jiraattee maali faayidaan shi jaartiin hajii maali faayidaan shi jiraattee iskii jiraattee maal nama fayyaddi siniin kunu argaa jirtanii azaaballee namni bar yaa rabbi kiyyati na baasi iyyi ishii kan magaalaa kana guurra hojiin ishiillee poolisatti deemeen fidu amma gaashiin jazbaan keenyas kun amma waraqaa ishii kana hunda qabattee deemte yoo UN'tu kasafte qabsiifatuu dandeessi caaltuun kun akkas yoo namni jedhee lakki kaafteyyuu mucaa koona dhorkatu ani ganda seeraan dhaqu seerri dadhabee kana dura maallaa godhani seerri maal siin goone seera bira dhaqii hin dhaqu kunoo lubbuu keetiin dhufan dura sii dhaameni social media irratti illee miidiyaan alatti illee sii dhaamne si gorsine gabbai mana sanaa gabbai manuma sanaa maal qabdaa ilmoo sittoo kennaa hin jiranii meegaa dhuguma ati hajji ilma namaati ati rabbiin kana yoo ofirra sodaatte fagoo osoo hin deemin ciqiciqii fi xaaxaa maalii keessa osoo hin galiin yoo dhuguma haadha ilmoo kiyyaati dubartiidha kuni dubartiin kun haadha kiyya obboleettii kiyya jettee marartoo qabaatte fidiiti waanuma takka hin kenniifin maallaqa qabdu sirraa gurradhu yoo feetes namuu walisii buusa maallaqa rakkoon keessilaa rakkoo maallaqaati mitiiraati maallaqa malee namaayyuu feetu maallaqa namuu sii kenna ilmuma ishii kana hoodhuu jedhi ilmoo ishiitti kenni bakka yoo dhuguma caaltuu marartoo qabaatte kanaafiyyuu yoo ati dhugumaan marartoo haadha marartoo ilmoo marartoo namaa qabaatte naman dararii isinii kanaa mitiiti anaa kanaa mitiiti warri fagoo kun gubate mataan nama dhukkubsate caaltuun ikaa akkuma siniin jedhe amma arrabsoo as jalatti na eeggatu nin beeka na arrabsa ani arrabsoo keessaniif dal ishiitoof godhe ishiitoof of ajjeese caaltuu ammuma kanallee amma fayyitee dhadhaattee immoo achumatti argitu bor tof waan kun maal jette jedha ammoo kun yaaddu mucattiin osoon ishii ta'ee an bayyanadhee of baree jennaan dooktorri achi keessa jira mootummaadha mana yaalaati jedha gurruma kana qabadhee aga magaalaan kun akkana bibbitti jedhutti addumaan hin kutu wallaahi addaan hin kutu iyyitee yoo jette amma namni yoo birmateef maanni rakkoon ishii furamee jechuudha ishiin amma hajji jechaa hin agartu boru wallaahi akkanuma jala galti osoo gargaarsi caaltuudhaaf ta'e intini koomantii keessan kanatu ishiidha ta'a ture koomantii akkamitti barreessaaf jirtan hajjiin beekee godha beekee caaltuu ajjeessa ammas bahee akka nama nagaa ishiin akkas taatee rabbiin akkas hin godhiini akkamii gara jabummaa si caala namni qabu jira atiif jaartiin keessun tokko jinnii laga tokko walitti isin naqe rabbiin laga takka ishiin immoo shaaxira bar shaaxira wallaahi sheexanaa miti sheexanni waa beekti bar ka ija kana hidhatte sin amma amantaa ishii sanaaf seetu miti namni hijaaba jechuun bar hijaabni kabajaa guddoo qaba ishiin ittiin of dhoksuufi maaliifuu boru baatee akka feeti sagalee ishii sana dhofkattee akka duudaatu jiraatu dandeessi maaliifuu sagalee ishii yoo dhofkatte fuula ishii kana waan beekna hin beeknu inni hoolaan kunoo ishiin hoolaan kunoo jechaa ishuma jala deemu ani wanti nagalchu hin jiru uummata keenya yoo hin danda'e mallee bilbilaan yoon argadhe gargaaruun iyyaala garuu ani magaalaa miti maali mana isaanii sana miti naannoo isaan jiran sana hin ga'u ilmoo kiyya guddifadhaa namni kanaan badii qabda jettanii na jibbitan na jibbaa homaa gochuu hin danda'u maaliifiyyuu
dhugaa yoo dubbanne irra bareedadha. Caaltuun kun ilmoo kiyya naan caaltu, mana kiyya naan caaltu, abbaa manaa kiyya naan caaltu. Maaliifiyyuu namni kun umuriin waggaa 18 gahee heerumee mana godhannaan waa hunda tartiiba beekuu qaba bar. Intalli nama tartiiba beekuu qabdi. Heddee bultii jechuun waa qoosaadha. Bultii horatanii immoo innasuma dhaltanii ilmoo faana dararamuu miti bar haala namaa kana isinii gala bar namni yoona ogguu sinxannashuu ogguu harakaatan taane itti agarsiisu inni ishii kan akka bofaa mataa keessa dhahee yoo ishii ajjeesaa jiraati indu'uu didde malee mucattiin mee maalaa ta'u irraa dhalte iyyuu immoo ilmoo ishii maalaa ta'utti kenniti amma kan ishii baasuu akkuma isiniin jedhe afaan bantee gara manaatti deebi'uu osoo hin ta'in caaltuun yaa seera jirtaa jechuudha. Maaliif Oromoon magaalaan guutuudha yoo afaanuu wallaalte namni ishiidha turjumaana godhu miliyeena iyya dabarfadhu siin jedha yaa obboleettii kiyya. Waan iyyatu malee hollaan siif hin birmatu isiin jedha. Innaa uummata keenya qaalii isiniin kunillee meeqa waan kuwaatis balleessaa qabdanaan kan naan jedhu hin dhabamu mee balleessaan kee kana jedha ani wallaahi jecha keessanirraa barreeffama keessanirraa waan hunda baradha bakka. Waan hunda sirreeffadha waan wallaales waan dogoggores kanaafiyyuu anaa kana akka obboleettii keessanii akka haadha keessanii akkuma maatii keessan tokkotti na laaltanii badii keeyyarraa akka na deebistan barbaada mushi yaani kijibaanii waan koo maashaallah naan hin jedhina badii kiyya guutuu natti hima maaliifuu namni yoo badii ofii nama hime sirreeffatama caaltuu miskiina jenne kunno deemte sikkiina irratti xab jette. Egaa akkuma isiniin jedhee har'aaf waamuma kana isinii qabadhee dhufee aga viidiyoo biraan walitti deebinutti turtii gaarii nagaannaaf jiraadha galatu.